السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yeroo ammaa kana sadarka salaatu janaazaatu gaggeeffamaa jira. itti gaafatamaa majlisa federaalaa Sheek Haji Ibrahim Tufaallee jiru, majlisa Oromiyaa jiru, ustaazonni namoota gurguddaatu bakka kanatti argamu. Dr. Jeelaan illee bakka kanatti argamanii jiru jechaadha yeroo ammaa kana. Ulamaa'iin akka Oromiyaa qofa osoo hin taane akka federaalaatti guutummaa guutuutti asitti argamanii salaatul janaazaa abbayyoo keenya abbaa ustaaz Raayyaa abbaa Maccaatu sirna awwaalchaanii gaggeeffamuu fi yeroo ammaa kana salaatul janaazaa jalqabeera. كذي تنشي أنت من مسدود والله لا تندقب نزانون ده ولا زموني كرامنا كبجانا نجكيسنا ربنا بتعبدوا ربنا يعيسوا ربنا آمنوا من شاء الله يبدأون بقى والله برده بدهم يسجلون عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش فوتو وش بصدق هاو وش أرجعنا كاميرا زاغو صد كنانا طلعوا رسلتهم تقبلين يورده نو ويس إنديت زيلا بس كزيلا موسر شلون ده إيش طلعوا أنسى أنا ينفلق والله مونين ما دام اللي قال لي رام أذاني دم الله سلفي قبته نمدي چمد ديما جرا بيجو مساتو غيني ملي أمرو ديمونا نبي عليه الصلاة والسلام حديث سيئة خيستي المنما أوقات دعي